bakki itti fannisan qophatti jira Havaanaa sana keessa jechuudha. Achi booda maal godhan wal si baasan jechuudha. Halkan si yaammataniiti akkaataatti adabamuu qabduu fi akkaataatti ta'uu qabdu cufa ni himan poolisoota sana biyyi poolisii arraba kana yaamullee natti ulfaatamu jara sana. Maaliif dhugumaan jinni ija banatee guyyaa deemu malee jalli sun nama qaama mootummaa hojjechuudhaaf raawwachuudhaaf bakka sana taa'u miti. Nama akkas naasuu namaa hin qabne boleessu nama akkas rifaatu namaa hin qabne dhala namaarraa uumamanii jarri kun si jechisiisa jechuudha. Tole galatooma maqaan koo ni Tabaa Margaan jedhama. Dhalootaan illee karaa Oromiyaa lixaa kana jechuudha. Kanaaf amma suma dhugaa saniin jalqaba irratti waan tan jechuu barbaadu Rabbi guddaan biyya sana keessa biyya Azabaa sana keessa biyya mashaqqaa sana keessa nu baasee har'a boleeyyan koo warra nu booda baan illee wajjin akkanatti teenya akka haasofnuuf isinillee nu dura teessanii kaameraa nutti qabdanii akka nu waraabdaniif Rabbi isarra nu ga'e kanaaf galanni guddaan haa ta'uun jedha. Akkasumas Sheek Jamaal illee kabajji turre xiqqishoo sadarkaadhaan kan dura bahe amma nuti sadeen kun faraqatti baane Jamaal xiqqishoo na dursee bahe ani taaneetiin bahe jarri keenya kun immoo boleeyyan lamaan dheengadda kana kan isaan bahan jechuudha. Kanaafuu dhugumaan achirraa baanee eeguu akkasitti teenyee waliin nagaadhaan haasofnu gammachuu guddaadha kanatti dhaqamu jalqaba irratti waan jechuu barbaadu kanatti aansee immoo waan haasa'uudhaa deemu maal inni saba bal'aa uummata nu dhaggeeffatu kanaafi nama akka tasaa ta'ee miidiyaa irrattis waraabbii sagalee keenya kana ijaan taa'ee ilaaluuf wanti dabarsuu barbaadu maal inni hacuuccaa fi cunqursaa biyya addunyaa kanarra hin jirre kan naannoon Somaalii irratti nurra geggeeffame saniin haasuu barbaada jechaadha. Sababaan itti himamuu danda'eef naannoo Somaaliin hojjedha jalqaba irratti waajjira Itiyoo Telekoom keessa hojjechaa ture. Achumaanuma waajjira keessa hojjetaa oolee toora sa'aatii 12 karaa mana kiyyaa deemu kan isaan na qabani. Liyyu poolisiin qaamni mootummaa naannoo sana jiru liyyu poolisiidha. Liyyu poolisoota sana jechuun karumarraa yaamaniiti maqaa na gaafatanii maqaa achiin himee maqaan koo Tabaa Margaadhaan jedheeni. Kompiitaraan hin deemaa harka kiyyarrallee taabileetii piilchiin tokko ni jira. Achi booda waraqaa eenyummaatti na agarsiise waraqaa eenyummaa kan waajjira Itiyoo Telekoom agarsiisu kanuma nama keessatti qabadhee deemu kana jechuudha. Kana gun baasitti agarsiisu jarri oggusuma dubbiin ajjabeessaniiti karaa wantaa kana nageessan karaa mana hidhaa jalqaba mana hidhaa shanitti kana hidhame mana hidhaa shananitti hidhame keessa ni guddaan xalayaa kana agarsiise xaluma nama deemadhuun kana waraqaan eenyummaa koo kana fakkaata hojjetaa waajjira Itiyoo Telekoomii badii tokko hin qabu yakka tokko hin qabani. Sanaafu waan isin na hidhuudhaa deemtan maali jedhee saniin dura dhaabbadha jechuun mata kana maali gosti keenaan jedhan gosa kootti nime gosti koo akkasii Oromoodhaan jedheen osoo mana dhaandeen dirree walakkaa irratti makiinaan akkasitti marsitee dhaabbatti makiinaan liyyuu poolisii irraa bu'aniituma nammarsanii na qabanii waree soo gal jedhaniituma bakka humna ajaa'ibaa kana na daddarbaa na galchan bakka duraan itti hidhame kuni bakka mannaariyaatii gadi waajjira keenya dura waajjirri Itiyoo Telekoomii haaraan kan nagobati hoteeliidhaa gad jirutu jira dhiyeenya kanatti katti galle jechuudha. Duraan Taayiwaanii guddoo san dura turre waajjira haaraa kana duraati kan isaan na qaban. Achuma dura na hidhan mana hidhaa dhokataa tokko jira waan si ajaa'ibsiisu. Mana hidhaa dhokataa sana keessa nageessanii halkan guutuu natti bulan jechuudha. Fedhii maallaqaatti teelee keessa hojjetta. Oromoo waan taateef maallaqa waliin qabataniiti uummata keenya doorsisaa jirtan uummata keenya saamaa jirtanii kanaafuu maallaqa nu kenniidhaan qan natti bulan galgala jalqabaasan. Achi booda maallaqa hin qabu akkaawuntiin hin qabu kana ATM keessa arganii turan guyyaa sana ATM baankiin hin deema ATM kanaan koodii isaa nutti deemnee maallaqa baafanna jedhanii asuma bulan koodii simuu hin danda'u hojjetaa mootummaadha baatiitti al tokko miindaa argadha mootummaa maallaqa naa kafaltee al tokkotti maallaqa addaa waan hin qabu jedhee saniin fuuldura dhaabbachaa ture jechuudha. Yogguu kana dubbiin ajjabeessan achi booda naannoo mannaariyaa sanarraa na fudhaniiti qabalee 12 karramaarraa maali harar keellaa kana fuuldura nageessan jechuudha. Qabalee 12 achi nageessaniiti duraan manni hidhaa guddichi naannoo sana ture achitti na faraqaa walitti darban jechuudha.
achi booda jalqaba irratti waan isaan na gaafatan waan si ajaa'ibsiisu afaan Amaariffaa sin haasa afaan Oromootis nan dubbadha afaan isaanii xiqqoo xiqqoo gurraaniin dhagaa afaaniinis dubbadhu baadhu wanti isaan na gaafatan horii amaalati hojiin kee jedhan an hojjetaa teeleetii karmarraa na qabanii na fidanii us ati hojjetaa teelee taatus maali gosti keenaan jedhan gosti Oromoodhaan jedhan amma ijoolleen waan sana keessa jiran warra hidhamanii jiran jechuudha Oromoof hin jedhini lakki jarri kun dubbisi jabeessa Oromoof hin jedhin jalqaba irratti Amaara himan afaan Amaariffaa waan dandeessuuf amantiin kees kiristaana waan ta'eef Amaara hin jedhi yoos malee jarri kun sin dhiisuu jedhan dhugumaan amantaan koo kiristaana lakki ani saba koo dhiisuu hin danda'u sabummaan koo saba Oromooti saba bal'aa kana kaaduu hin danda'u warra sa'aatii gabaabduu kana keessatti jedheesaniin yeroon ittiin haaftiif baalli maqaa kanaan himachuudha adeemutu jira kanaafu jara na dhiisaa jedheen fuuldura dhaabbadhe jechuudha gosi kee Oromoodha haati kee maali gosa haadhaa si gaafatan gosa abbaa si gaafatan uummata akkanaa takkaan agarra jechuudha wanti jarri deemuuf waan si ajaa'ibsiisa gosummaa kana ganda gandatti mana manatti dhusum isaanuma keessaa jechuudha Somaaliin hidhame taanaan gosi kee maali Ogaadeen immoo jaarsoodha moo dagabursiidha moo Ogaadeen keessaa gosa kami bakka waan akkanaa kana wal gaggaafatan jechuudha anaanis gaaffii kana gaafachaa turanii ittiin hime kunimmaa Oromoo haadhoo kateelee keessa dalagu intarneetii Itiyoo Telekoom intarneetii mootummaadha walitti qabatee Jawaar wajjin kan erga biyya laaqaa jiru isa kana kanaaf Habaanaa geessaa jiran Habaanaa jechuun baay'ee bakka itti dhalli namaa toorchi ta'u hidhaasuu kanneessaa addunyaa kanarra kan hin jirre jechuudha amma miidiyaadhaan ni dhageenya Habaanaa Kooriyaa keessatti kabeenyu nuti Gaantaanamoo Ameerikaa keessatti kabeenyu ammas Saawuz Afrikaa keessatti bakka uummanni itti toorchi ta'u bakka uummanni itti wal nyaatu miidiyaa gurra kootiin dhagaa ture nama dura mana koo taa'ee jechuudha. Garuu waan si ajaa'ibsiisu yeroon Habaanaa kana deemu makiinaa duudaa tokko nageessan halkanii sa'aatii 9 wayii irratti jarri numaatu hojiin isaanii inni dhaabbataan jechuudha guyyaan hojjetan ajaa'iba rabbii kana waan si ta'u. Mootummaan biyyaa haa beeku quba haa baatu quba qabaachuu haa baatuun Jijjigaa keessaa mata furiin hojjedhe manni waajjira poolisii jedhamu manni waajjira marmaarii katee guutuutti sa'aatii jaaboodha kan inni isaa qabu manni sun guyyaan afurii takka balbala sanan bo'u liyyu poolisii ka waraana nyaachifatee dhaabbatu malee akkasitti jarri guyyaa mirqaanii maal jedhee bakka sa'aatii 9 irratti Habaanaa nageessa Habaanaa yeroon na gudhiisi gara akka ajaa'ibaa kanatti narratti wal daddarbanii maal jedhanii Habaanaa jimaatu tufanii akka tasaa ta'e Sheek Jamaal ni jira yeroon mana sana keessa dhaqu inni guyyaa 20 meeqaffaa keeti 28 hidhamee nu dura jira jechuudha halkan sa'aatii 10 booda nageessan amma halkan sa'aatii 10 booda quuffadheetiin deeme beeke qabalee 12 irraachi nageessan galgala sana yeroon galgala sana achi deemu nagaafatan amma walitti marsanii teelee keessaa kun nama guddaa akkanaa qabnee jirra nama Jawaar wajjin hariiroo qabu amma Jawaar guddaa jedhanii Jawaar guddicha bakka Oroyaa Jawaar nama marsaniitu bakka jedhu maali jarri kun yeroo maali balleessi waan si ajaa'ibsiisa badii hongammaa tafitti hin beeku badiin biyya sana keessatti qabameef sababa isaaniitti akkas na godhaniif yakka addaa walumaan hojjedhe hin qabu bakka maqaa kaabaa margaasa jedhamu kana qofaa fi maqaa Oromummaadhaaf kan isaan nu qaban achi booda waan si ajaa'ibsiisu nageessan halkan sana xiqqishoo gadi hin ciise amma gachiisin gaaffii hedduu na gaafatanii hoteelii keessatti maal hojjetta hariirooti Jawaar wajjin qabdu maali feesbuukii kiyya ni fattashan kompiitara kiyya ni banan bakka waan fedhan goggodhan ofiif galgala sana kanaafuu kunummaa taa'uudha qabaa jedhaniiti na kaa'anii amma dhumaatu gaafa duraa san akka riifaatitti na dhiyaatanii bakka waan akkasii yoo himte ni baata hariiroo Jawaar wajjin qabdu waan achi keessatti gochaa turte teelee keessatti waan raawwachaa turte yoo himte boorga nama si baasan halkan kana mana dhaa kana keessan bultu nuu himi jedhan ani waan hin jirre waan namarra hin jirre tokko ofirra jira dhii namaan murteessuu hin danda'u kanaafu hojiin koo guyyaa waajjira mootummaa keessa hojjechuudha galgala kara mana kootti deebi'ee galuudha kanaan alattani hojii biraa dhimma biraa ergama biraa hin qabu fi Oromoo ta'uu qofaan yakka biraa yoo narratti barbaadan malee sanaan alatti hojii biraa hin qabu dheessanitti himini himta achi booda bakka liyyu poolisii kana fidanii adabbii addaa jechuudha gosootni adabbii addaa kan addunyaa kanarra hin jirre galgala sana waan narra ga'e yoon si hime si ajaa'ibsiisa waan nama boosisaa isa dhugaan siin jedha dubbachuudhaaf illee natti ulfaata jechuudha afaan kanaan maaliif nuti fakkeessinee takkaayis immoo uummata biraa waan kana quba hin qabne keessa kaa'uudhaaf miti waan nurra ga'e waan qabatamaadhaan qaama koo irratti raawwatamee fi waan ani keessa darbe waan keessa dabarre kan haasaa jirru ammas teenye isa dhugaan siin jedha tarii namni biraan wanta akkasii ni jira jedhee ajaa'ibsifachuu danda'a nuti akkas jechaa turre gaafa ala jiru sana gaafa nama nagaa taane guyyaa mana keenyaa baanee galgala hojii keenya hojjetannee manatti galaa turre san dhugumaan manidhaa Somaalee keessa ni jira jennee ajaa'ibsifachaa turre garuu immoo wanti ajaa'ibsifatu tokko qaamaan kallattiidhaan feessa irratti calaqqisiifamu si ajaa'ibsiisa
yoomillee taanaan jecha kana dubbachuudhaaf irraa noolan isaan dura dhugaadha bubbuleen eegan bayama torban sadirraa gara torban affaffaa deemaan jira jechaadha ammoo waan sana yaadadhu isa dhugaan siin jedha waan baay'ee sitti dhagaamaati waan sitti dhagaama sabummaa keetiif lammummaa keetiif namummaan kee Oromoo ta'uudhaaf waan ati keessatti hojjettu waan ati isaanii gochaa turte waan ati Somaaleedhaaf buusaa turre si ajaa'ibsiisa deeggarsa nuti karaa Itiyoo Telekoom uummata sanaaf buusaa turre caafee hanga caafitti gaafa Itoophiyaa jala deemne gaashaamoo gallaaddi bakka dhalli namaa hin dhaynetti hojjetaa fi turre babal'iinsa Itiyoo Telekoom kan wajjin waan nuti hin godhiiniif hin jiru garuu immoo jechi sun duraa dhokateeti jechi sabummaan gosummaan ka'ee biyya sana keessatti jechuudha ofumaaf kakaafatanii calaqqeessan irratti calaqqisaa turan adabbiisan nu adabsiisaa turan si ajaa'ibsiisa kana dhugaan jedhu isa dhugaan siin jedha baay'ee nama ajaa'ibsiisa waan baay'ee nama ajaa'ibsiisaati adabbiin sunis maal seeti peessaala jimaa kana quufanii jimaa kana qabaanii hanga garaabaan samii tuqxuu jalaan ga'u manni marmaarii poolisii jedhe shaalaqaa jedhe koloneel jedhe waan pireezidaantii sana qofa hin argine biyya sana keessatti manadhaa sana keessatti kaan hanga garaabaan samii tuqxuu wal marsanii taa'anii quufaniiti deemaa yaama mucaa sana siin ati ni rafta galgala sa'aatii 19 sheexaana yookaan jinni hin taane kan sa'aatii san dhaabbachaa bulti ribaa nu kaasu ribni nuti rafnu kunu walitti qabamneeti kaan garaadhaan ciisa kaan dugdaan ciisa kaan immoo akkasii dhaabbachaa bula riballee ribni itti rafaa turre kaan cucuraasanii qullaa simintoo irra ciisa kaan cucuraasanii simintoo irra ciisa kaan mana fincaanii keessa achumatti fincaanta achuma keessatti irratti fincaanaa bulta nama hedduu irratti fincaanaa jedhanii akkasitti irratti finceessisaa turan kaan achi keessa jiru jira mana fincaanii sana keessa achi keessa siyaamanii si qoratan himi icciitii Jawaar wajjin qabdu himi hariirooti Jawaar Mahammad wajjin barreessaa turte Itiyoo Telekoom keessatti waan ati isaaf intarneetii yeroo uummanni Somaalee fi Oromoo daangaa irratti wal lolu Somaalotaaf intarneetii ni banne miti neetwoorkii ni cuftan Oromoodhaaf immoo naannoo Baabilee warra jiruuf ni bantan warri kana godhu sin keessa jira himi yaa jarana nu dhiisaa neetwoorkiin ifaan taane yookaan immoo mabraatiin taane asuma suusi boodee gagamasii bantu kun overall Itoophiyaa irratti as biyyattii keessa naannoo Finfinneedhaa nook bakka jedhamutu jira network operation center achirraati kan gadhiifamu networkiin asii fasitti dhaabsitee banuu hin dandeessu gochi kun kana qaamni dhimmi kana qoratu lannee jira hojii teknikaati as keessatti hojjetamaa jiru warra teknika hojjetu gaafadha an hojiin koo dhimma biraati humna namaa keessan hojjedhame kanaafuu networkii balleessuuf networkiin dhaamsuun ana wajji wanti wal qabatu hin jiru nu dhiisaa eessi Jawaar akkamitti isin wajjin hariiroo qabaachuu danda'e feesbuukii irratti Jawaar agarree jirra akkana waliin gootanii jirtan akkana waliin taatanii jirtan himicciitii Jawaar gochaa jiru ani waa takkallee wanni irraa beekuun qabu hojjedhee mana kootti gala hojjedheen karaa eega mana kootii bee karaa waajjira mootummaatti kan deemaa jiru achi booda horaa as kassoo saar jedhaniituma bakka lolii poolisii laal karatti deemuuf akka nama godhu hin beekne kanatu jira bakka adabbii gosa sana bakka isaan irraa baratanii fi miidiyaa isaan irraa argan rabbi kun haa beeku akka shaqeessaa jedhanii horaa iska shaqeessonni wiilkan teelee iska shaqeessonni jedhanii ol si baasan makiinaan diimaan tokko fuuldura san dhaabbatee jira bakki itti fannisan qophatti jira havaanaa sana keessa jechuudha achi booda maal godhan ol si baasan jechuudha halkan si yaammataniiti akkaataatti adabamuu qabduuf akkaataatti ta'uu qabdu cufa ni himan poolisoota sanaaf liyu poolisii arraba kana yaamullee natti ulfaatamu jara sana maaliif dhugumaan jinni ija banatee guyyaa deemu malee jalli sun nama qaama mootummaa hojjechuudhaaf raawwachiisuudhaaf bakka sana taa'u miti nama akkas naasuu namaa hin qabne boleessa nama akkas rifaatu namaa hin qabne dhala namaarraa uumamanii jarri kun si jechisiisa jechuudha amma isa dhugaan siin jira ilaalchiti uummata Somaaleedhaaf qabdu akka jijjiiramu duraan ni beeyna akka seenaa irrattis barannee jira uummanni kun uummata kuushii walirraa dhalate Oromoof Somaaleen yoomiyyuu taanaan jaarraa meeqa guutuu adda bahee hin beeku addaanis fagaatee hin beeku walirraa dhalee maatii waliin tahee walirraa fuudhee abbaaf ilma waliin tahaniiti uummanni kun wajjin jiraataa jiran waan si ajaa'ibsiisu isaanuma kana keessaa bahee uummanni kun si jechisiisa dhuguma saniin afaan isaan haasa'an afaan Somaaliiti gochi isaan godhan immoo gochi isaan irratti raawwatan waan si ajaa'ibsiisa gochi kun nu qofallee miti ajaa'iba waan nuti ta'e achi keessa waan nuti agarra jechuudha yeroo galan jalqaba irratti si kaasetiin jira yeroo iseentu maal godhan gosa si gaafatan maqaa si gaafatan shanyii si gaafatan kan abbaa kan haadhaa bakka itti galu gosti bakka itti galu eegasii qulqulleeffatanii booda adabbiidhaaf qophaa'anii ta'an jechuudha Somaalee keessa amma akka keenyatti sirriitti kan adabamaa ture baay'eetu jira gosti jaarsoo gosti isaaq gosti girka jedhaniin gosti dagabursii baatirii warri naannoo cinaaksan kun akkuma keenyatti waan tokko osoo adda nurraan bahin akkanatti adabamaa ture baay'eetu jira achi keessatti dhahamee laamshee waan ta'e illee tuulaatu jira ittiin si dhufa sadarkaa adabbiisan isaan keessaa Somaaleen kan
isaan xiqqishoo kabajaa kennaniif gosa bulchiinsa marra jiru san fi warra liyyuu poolisii qaama liyyuu poolisii ta'e takka. Ogaadeen qaama jedhamu keessa ammas ogaadeen absamee fi ogaadeen Ree Abdullee warra jedhamutu jira. Absameen kun Ree Abdullee kanatti jala jiraattee daatteeti kan ishiin jirtu. Isii san lamaanti xiqqishoo wayyaa qaba maladhaa sana keessatti adabbiin irraa xiqqishoo kan isaan qusatan. Kan jaarson Oromoo wajjin walumaa gala kan hin adabamaa jirtu. Waan si ajaa'ibsiisa. Akkasitti guyyaa sana halkan guutuu nu cafaqaa bulaniiti natumaa bulanii miika nakkaa miika jimaa kan erga quufanii kaan jechuudha. Miika afur sadii fuudhaniiti Sheek Jamaal jalqaba irratti kaasee jira. Kan obboleessi koo kun amma dubbachaa ture numaatu waan addaati kun. Waan nu booda mana hidhaa garaagaraa waan turreef amma gochi godhamus akkasumatti garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Gochi godhamu kun immoo eenyu irratti uummata Oromoo irratti kan inni jabaatu keessatti. Oromoodha taanaan ati oonaggi bakka. Manama hiika bira definition biraan barbaachisu. Oromoo taate taanaan Oroyaa ona guyyaan adde wajjawaa Oroyaa waan isaan siin jedhan. Kan amma adabbiin guddaan kan nutti jabeessuu dandeenyusi mana sana keessatti. Wajjin oolla ni beekna uummata achi keessa jiru sana nu beekan. Tajaajila nuti guyyaa guutuu isaanii gochaa oolu ni beekan. Nama isaanii ramadaa oolla. Ka hojii dhabe hojii qabsiisaa turre. Humna namaa keessan hojjetaa turre mana achitti. Karakkatee dhufe ka dookumentiin jalaa hir'ate hunda akkuma taanu gooneeti uummanni kun hojiitti dhufuu qaba. Naannoo duubatti hafaa waan ta'eef jedhameetiif vaakaansiin hedduun carraan hojii hedduullee bal'atuulaatu gama keenyaan kennamee fi akkasitti hojii qabsiisaa turre. Kun isaan duraa hin mul'atu waan si ajaa'ibsiisu. Oromoodha. Oromoodha wayyaan addee. Askas shaqeessanii waan isaan siin jedhan. Amma akkasitti miikaa afur guutu nu kaanii miikaa kana fuudhanii gittin godhanii morma siimu. Adabbii jalqabaa kana siimuu barbaadu keessaa. Kaateenaan miila siidhanii harka siidhanii. Kaateenaan miilli hidhaadha. Harki duubatti hidhaadha. Miilli hidhaadha. Mataa keessa cuqqaalanii karatti hafuura fudhachuu hin qabdu. Miikaa jimaa jajjabaataa kana fuudhanii gittin godhee si bira dhaabbata. Achi booda hafuura baafachuu hin dandeessu. Oksijinii fuudhuu hin dandeessu. Waluma si keessa jiru. Naannessiituma bokkokuu malee. Seeliin kee ni dhaabbata. Dhala namaati waan si ajaa'ibsiisu. Karatti sochootu hin qabdu. Eega garaan bokkokee hin gana si ga'ee booda ofiifuu lafatti si darbanii kophee gurguddaa kanaan. Sheek Jamaal amma yeroo baay'ee kunis taante jechuudha. Guyyaa dhaabbata walitti aansee kan inni adabamaa ture kana. Jalqaba irratti kana kan isaan godhan. Nam torbaan si gubbaa dhaabbata nam saddeet. Nama saddeet afuriin si gubbaa dhaabbatan achi booda qaamni kee bakki banaa ta'een hundumtu kun cufataadha. Karaa banaa ta'een fincaanii sagaraa wal faana tu'aa. Birkaan guca bakkan karaarra. Akkanuma gadhiisachuu fincaan kana kanaa dhufa. Sagaraanis kana kanaa dhufa. Waan beektu hin qabdu. Akkasitti adabbiin kun dura gahaa ture. Abaan amma obboleeyyan keenya kana isaan lamaani kana hin argin isaan na dura bahanii jiranii bakka biraa geessan. Sheek Jamaal dhaqqabadheetiin jira jechuudha. Baatii takka immoo kana wajji turre achi keessa miti ishee. Toora kana wajji turre hanga guyyaa turaa sana gama nagumaan nu kaa'aa turan. Akkasuma godhaniif eega guyyaa jalqabaa sana akkasuma godhanii booda guyyaa sadii walitti aansanii halkan na yaaman. Anuma yaaman harroo maal nu himtame waa'ee Jawaar maal himta. Waa'ee ijoollee teelee keessa hojjettu maal himta. Ijoollee teelee keessa hojjettu kana maqaa ishee liistii afaan Somaaliidhaan nama 57 barreeffatanii fidanii ebalu maal hojjeta. Ebalu maal dalagaan isaa. Ebalu akkam gochaa ture. Himimee kana. Naan jedhu kaatenaa san nutti hidhaniiti makiinaa diimaa tokko makiinaa sana ilaammaa ijaan argaa isaallee akkanatti galagalee ilaaluun fedhu makiinaa sana isa dhugaan siin jedhu. Maaliif dhugumaan bakki kaatenaan itti namarra irreeffanne san makiinaa kana duuba jiraachuu guyyaa sanii argan. Makiinaa qarwaa godaanaa guddaa shaayinaan karaadhaaf tolchitee biyya keenya seenee jiru kana jechuudha. Achi gubbaa irratti fannisan hiriigii isaa ol kaasan bishaan diilallaa kan halkan fidanii sinnaqan birraadha yeroon suni baatii afraasa baatii birraati. Biimbiin akkanatti biimbiin akka lilmeedha akkasii jiru jira. Qullaa kee dhaabbatta afaanti qofa sirra dhiisan. Akkana laal ilkeen akka makiinaa nama charkeen deemu makiinaan gadi charkeen deemu bakka akkas ta'a ilkeen kun lamaan. Akkas osoo nu ta'uuti mana gallachuu halkan. Dhagaasi jala kaanii guusi fannisan dhagaasi jala. Dhagaasi jala fuudhaan harki kee akkanatti achi gubbaa irratti. Obboleessi kiyya amma yeroo naasa'u kakkanatti kaatenaan harka si seenti kaatenaan lakkaa edaanu gizee lakkuma harki isaa deemteen kaatenaan si jabaachaa deemti. Keessa keessan qulfii qabdi waan ta'eef si jabaachaa deemti. Si jabaattaan harki kee kun egaa foonii sibiila hin taane foon namaati si seene jechuudha. Si seeneeti amma harki kun akkas nan ta'u ture dura. Achi gubbaa irratti sirratti hafa. Namni akkanatti miidhamaa tolellee tuulaatu jira. Obboleessi kiyya amma gizee naa kaasunni kaatenaan harka seentee lafeen kun karaa wantaatti jijjiiramee jechuudha. Achi gubbaa tursiisuudhaan kan ka'e karaa kintaarotitti jijjiiramee namni akkasitti kaansaritti jijjiiramee as hospitaala kana dhufee namni akkasitti lubbuun isaallee dabre. Odeeffannoodhaan kan obboleessi kiyya naa himaa ture tuulaatu jira. Keenya kun maal achi gubbaa si dhaaba.
Ani gati kisho wanni rabbiin na baraare yeroo sana miilli kiyya kun dheera. Dhagaa sana gizee naa jalaa fudhan qeensi kun lafa na tuqa. Qeensi lafa waan na tuquuf akkanatti rarree dhaabbadha jechuudha. Xiqqishoo fuudhanii fudhadhaa gartee. Hangi rarraasaadhaa sun rabbiin itti naa wayyeesseef tokko kan. Wanti namii dammoo qabbana sanii bishaan namarra naquu fi miikaa sanii nama kaa'u. Hangi sun baay'ee somma kana namii dheettudha. As eegan achirraa bahee amma beete zaattaa kan jedhamu xaqilaalaa hospitaalii seedimii dura kan jiru kana achitti wal'aanamaa ture. Achitti bakka gosaaf shanyii waliin buusanii maallaqa akkasitti shanyillee baay'ee nu gargaaraa turanii yeroo achi keessa jiru. Akkasitti yaalameetu wal'aanamee amma fayyaa nagaatti deebi'ee akkasitti rabbiin na jiraachise sagalee akkanaa sii kennuu kan hin danda'eef rabbi guddaa nu baase san isin jechuu kooti. Kanaaf amma jarri amantaa keessaa isin qaban waan si ajaa'ibsiisa. Kun amantaa islaamaa hordofaa kun sheeka kun imaama gandaati wanni jedhama biyya sana keessatti hin jiru hin hojjetu. Oromoo taate taanaan bakka akkuma ajaa'ibaa kana balaaleffata jarri. Kanaaf adabbiin inni Habaanaa keessatti na mudate inni guddaan tokko kana. Achirraa amma kana murteessan baatii 8 na murane. Adabbii xiqqaa jedhamee jechuudha. Baatii 8 natti murteessanii kaanii eessa nageessan Amiiraa nageessan. Amiiraa sana gizeen deemu qabalee 05 keessatti kan qabalee Duwwaa 5 keessatti argama manni hidhaa sun achi yeroo deemu adabbii ajaa'ibaa kanaan argee jakootiin. Habaana gaafa jiru sana mala Oromoodhaa ka walbeenni tokko Sheek Jamaal Sheek Tamaam kan jedhamu Haji Tamaam kan jedhamu illee ni jira ijoolleen Oromoo tuulaatu ture. Isaan kana karuma karaan yoo itti murteessan kajeelkaa guddoo bakka boleeyyan keenya kun irraa bahan kadeemu tuulaatu jira. Kaan Amiiraadha fidan. Amma Amiiraa sana keessatti anaa fi mucaa Jamaal Milkeessaa kan jedhamu tokko ture jechuudha. Waraana mucaan sun wajjin hidhamaa turre wajjin darara hedduu argaa turre. Amiiraa sana gaafan deemu jechuudha. Adabbiin jalqabaa maalinni gurbaan kun meeqatti murteessanii as fidanii jedhan. Jalqaba irratti isaan kana bira nu geessan. Bollee bakka boleeyyan keenyatti hidhaa guddicha sana jechuudha. Ka kilishanii walii gala. Achi yeroo nageessan baatiin isaa xiqqaa waan ta'eef kan irraa deebisaa dheetti manni hidhaa sun oof. Lakkii asitti hidhamuu qabaadhaan sheekni tokko immoo itti gaafataan manni hidhaa sun falmaa ture jechuudha. Amma Amiiraa yeroo nageessan Amiiraa sana nageessanii tamma murtiin kee xiqqaadha aba'oo onegi kessiinsa oneg waan ta'eef mucaan kun himannaan isaa onegi kessiinsa murtiin isaa immoo baatii 8 kanaafuu baatii 8 kanarratti akkamitti as fiduu danda'ani amansiisnee indagana ammaasis murtiitti kennuu qabnaadha. Madadhaa sana keessatti sitti murtaa'ee eega deemtee qorannaa qeemintaa jedhanii jira galgala guutuu akka muka silkii dhaabbachaa buldaa boleessa gii. Hirribni hin jiru akka boleessi yemma sii kaasaa turetti. Hirribni hin jiru irrabtu. Gizee kan qeemintaa gizee kan adabbii gizeen kaan immoo garbaasanii si cuuphan. Ati namni tokko akka seeraatitti seerri biyyattiidha kan barreeffamee jiru. Namni tokko erga to'annaa seeraa jala oole erga qabamee to'annaa seeraa jala oole mirgi isaaf eegamuu qabu tuulaatu jira. Mirgi isaaf eegamu maal inni mirga abbaa amantaa isaa wajjin wal quunnamuudha. Mirga abbaa seeraa isaa sana wajjin wal quunnamuudha. Mirga amantii isaa gaggeeffachuudha. Mirga immoo ciisee buluudha. Mirga nyaatee buluu nyaata dhiisi inni kaasaa ture akkuma ni jedhe sani. Nyaata koshoroota kan darbanii akka lukkuutitti eeguu nuti akka na jaawwatu waasnee qabachuudhaa deemnu koflan ala dhaabbate. Koshoroo alatti nyaachuu hin dandeenye guyyaa sana achi keessa dhabne jechuudha. Siqqoosan. Saniifu mirgi akkasii kun hin jiru eega hidhamtee eega sirratti murteeffame booda mana hidhaa keessatti jecha. Maal si godhan qorannaa lammaffaa siin jedhan. Qorannaa si qoratanii jecha haaraa yoo sirraa argan deebanii mana murtii si geessan. Fooyyessi murtii isaa. Baatii 8 jettee kaatee 18 yookaan 28 godhi siin jedhan. Akkasitti kan namni keenya dhumaa jiru boleessa achi keessatti nuti nabbi nu baase akka nu baasettu ka ganama dhiyaaf barii lafaa kan hin beekne uummanni keenya ijoollee 150 kan ani jaambeekutu jira Amiiraa sana keessatti ka miilli naamshee ka kaansariin qabamee jiru boleessa ka biyya irraa dhufee fi karatti deemu kan hin beekne kan toortii ta'ee jiru nama baay'eetu jira. Amiiraa sana keessatti kan ani ija kootiin arge inni guddaan mana fincaanii boolli fincaanii waan dhiqatanii fi waan itti sagaraa ta'an hundi eelaa jedhanii bakka tokko walii gala naannee dhufe gaararra jira manni hidhaa sun. Gaara kanarraa sagaraanis fincaanis walii qabamee dhufe boolla sana gala. Boolla sana amma haala guddaa nutti dha. Onag waan taaneef Oromoo kana bakka takka si kaan. Bakka takka si kaaniiti nama sajjala si godhan. Nama kana wajjin akkana waliin teenya waliin dubbachuu hin dandeenye. Aqabatu siin jedhu. Wiilkan iska daanii waa qabatu yaan siin jedhu. Waliin dubbachuu hin dandeessu. Odeeffannoo wal jijjiiruu hin dandeessu. Waan takka waliin jechuu hin dandeessu. Akkasitti tara nu fuudhanii itti mul'iitti nu hidhanii boolla mana udaanii sana keessa nu cuuban. Qullaa sirraa baasanii jechuudha. Udaan ajaa'iba. Ani shurufkaa udaanii fi maal alatti kanatti Oromoo maal jedha dhoqqee miilaaf qeensaaf tuffatan funyaanii nama geessi jechuun sun guyyaa sanan arge jechuudha.
akkasitti ajaa'iba funyaan keenyaaf sodaan qaamaan guutuutti keessa nu cuubanii akkasitti haadaan ol si baasan. Eessa si geessan silaal bishaan xiqqishu warra si naqanii yookaan huccufee sirraa xaragdee akkasitti si wayyeessanii gachiisan akkati gachiisu si godhan silaa bareedaadha. Udaanuma keessan wajjin marattee takka gachiisa bulee waan rabbi si agarsiisu. Mana hidhaa qullaa mana hidhaa addunyaa irratti gocha suukanneessaa akkasitti akka rabbis nan agarsiisne goolirraa welfare kan jedhamu kunoo ni jira horror fiilmii irratti kan nuti jaan agarre. Sagaraa keessaa guusi baasan guyyaa meeqas ciibsan mana simin quxurii. Akkabatii si geessan simin quxurii sana diilallaa wadachi diilallaa kanarra ciibsa simintoo diilallaa kanarra ciibta. Ciibsee maal taata? Akkuma rabbi si godhe taata gaa. Feetu ni laamsheessita. Feetu ni laamsheessita. Feetu achumaan tortootee ajoofistee hafta. Akkasitti guyyaa san gurbaan kun teelee dalagaa teelee keessa hojjeta. Teelee keenya waan ta'eef irraa dhiqaa jedhan. Sa'aatii sadii mokkana galgala na cuubsanii guyyaa ittiin hin bule guyyaa keessa guyyaa sa'aatii 24 guyyaa lammaffaa irratti bishaan naa fidanii bakka akkasittiin oomoodhaan ofirraa dhiqee wayyaadhe jechuudha. Namoonni biraa nama guyyaa 8 guyyaa 10 torban takka guutuu mucaa takka amma kan Aliyyi jedhamu maqaa kaleessa Sheek Jamaal Himeetiin ture maqaa isaa torban takka guutuu mana fincaanii sana keessa ganamaa galgala kana dhuubanii qaamni isaa kun raamma'ee sortoree karatti sossoof karatti deemu kalaamishee akkasumatti taa'u jetti fuulli irra gubate fuulli bakka akkuma fuula kaameraa kana gurraacha jechuudha. Fuulli isaa gurraacha qaamni isaas gurraacha waan karatti deemu hin beeku waan dubbatu hin beeku tooftii ta'e jira mataan tuqamee jira jechuudha. Kakkana godhan ijoollee Oromoo tuulaatu jira. Dhugumaan waan na ajaa'ibsiisan biyyattii Somaalee jedhamtu kun mootummaa kanaan hoogganamaa jirti moo biyya alaati? Akka East Afrikaatti jedha manni achi keessa jiru warri isa beekan warri biyya waa'ee mana hidhaa sana beekan akka Afrikaa bahaatitti gochisuu kanneessaan inni guddaan mana kana keessa isintu hin beekne malee gochisuu kanneessaan asii kililii kana mootummaanis hin beeku waan si ajaa'ibsiisa amman suma dhugaan siin jedha si qofaaf sagalee kennuu miti bakka fedhe deemellee taanaan dhugaa kana baasuudhaaf duuban deemi hojjetaa mootummaati qaama mootummaatti dhiyaatee hojjetu tokko ana waan si ajaa'ibsiisu mootummaan biyyattiidhaa kana ni beekamu hin beeku kan jedhu ana mallee taanaan naaf abjuudha anaaf abjuudha maaliif dhugumaan gochitti godhamu sun gochitti keessatti godhamu sun dhokatee cuqqaalameeti kan jiru hangammaatti akkan akka fakkaatutti mootummaanis waan itti dhaqabe natti hin fakkaatu. Jarri maal godha? Uummanni tujjaarri uummanni wayyaa maallaqa wayyaa daddalagatee qabu kun yoo yochi seene achi keessa deemanii dhiiga waan bakka uummanni sun lubbuu kee caala warra qabeenya kee dursitu. If baasuudhaaf waan hin jirre kana himan. Achi booda maallaqa fidiyaniituma keessaaf kaawwatanii akkanatti tujjaaree poolisiin mana ijaarratee maal ta'e achi keessa jiraataa jiru tuulatu jiru. Iyyu poolisii ta'e. Saaminsa namaatiin jechuudha qabeenya namaatiin achi nama geessuudhaan akkas gochuudha waan hin jirre sirratti murteessanii akkasi kan gochaa turan tokko kana lammaffaan ammoo mataan irratti guddatee turan yeroo sana Sheek Jamaal na beeka mataan dheeraa irratti guddatee ture manadhaa sana keessatti bakka itti sirreessan hin qaban amiiraa sana deemeetiin mataa firra haadhe shigiree takka osooti laaltuu laal qaamni nama marraa murus ni jira isaanuma keessa shigiree takkaan nama 56 feetu dhukkuba qabaadhu feetu waan feete qabaadhu dhimma isaaniitii miti. Shigiree goggogaadhaan akkasuma baadha dhiichisaa jechuudha. Rifeensa jechuudha. Shigiree takkitti nama 50 ajaa'iba. Hanga isiin gaggalagaltee kanatti maali ligdootee dhaabbattutti haala saniin irraa muraa turan. Kuni maal agarsiisa boleessu akka addunyaa irratti namni waan taayimii mataa sana alatti shakkiin qaban achirraa ofii fayyadamuu hin danda'u. Shigiree takka nama 50 fayyadamuunis. Feetu dhumii, feetu du'ii, feetu hafiidha. Jalqaba irratti akkanatti beektan dhiiga kumsa akka taasise dura. Gaafa rabbichirraa na baasu jechuudha. Akkam baheettuu bahe. Eegan bahee yoo faana hararseen achumatti firri keenya gaa ni jiran adaree sana keessa. Firri adaree irraa dhufeeti maqaa xalayaa adaree irraa baafatanii maqaa isaanis gabramaarra gabra jinni maqaa ammaan itti leellifamaa jiru kanaan baafataniiti. Maallaqa hanga isaan barbaadan kannaniifi akkasitti lubbuun koo kan mana sageensa baraaramuu danda'e. Murtiin kun illee akkatti xiqqaachuu danda'eef shoora guddaa kan gochaa ture kun obboleessi keenya Jamaal kan dhufu jiru. Ijoollee akkasatti nurraa hafe. Kanaafuu uummatachi keessaa nama hin beekne cufa wajjin bilbilaa wal baranii murtii ijoollee sana akkasitti narraa godhaa jiranii doggomaa kaffaltiin isaan ijaaraaf hin kafalle hin jiru. Dhugumaan gargaarsa zaayyaa isaanii nuti kaffaluu hin dandeenyu deeggarsa isaanii oolmaa isaanii jechuudha. Rabbi guddaan haa kafaluuf. Akkasitti lubbuun rabbi nu baasee har'a akkas teenye wajjin haasofnu nu godha. Poleessoo. Gochisuu kanneessaan
dhugumaan ummanni naannoo shanii sun kidilee shanii sun uummata keenya irratti gaggeessaa jiru si himuu hin danda'u. Ergam bahee nama afaan Oromoo beekuu fi nama afaan Oromoo haasa'u hundatti kana naasaa jiru tokko kana yoomillee taanaan na keessaa hin ba'u. Gochichi keessatti nurra gahaa ture sun waan achi keessatti ta'e sun yoomillee taanaan narraa fagaachuus irraanfatamuus hin danda'u. Maaliif dhugumaan biyyi keenya Itoophiyaa yoggaa jennu nuti kaabaa bahatti bahaa lixatti naga qabaachuu sitti beekna. Namni hidhamees waan gaarii irra ciisee iddoo gaarii irra rafee boor mana isaatti adabbisaa fudhatee akka deebiitti beekna. Dhugumaan ammoo uummanni keenya achi keessa jiru sun warri nu boodatti hafan jechuudha. Dhiyaaf bariin beekan. Qaamni waan kana ijaan argee hubatee ilaalee lammummaa isaatiif quuqame tokko assaayimentii guddaa jedhee akka dhaamsaatti kanan himuu danda'uuf ani inni maalinni rabbi nu baase nuti baane. Afaan keenyaan akka dubbannuuf akkasiin nu dhageessan kan nu taasise rabbi. Galanni guddaan rabbiif haa ga'u waan hin jettu tokko jalqabni isa kana. Lammaffaa irratti immoo lammii tafee jira achi keessatti obboleessa. Nama 150 kanan beeku miiraa sana keessatti ni jira. Jarrillee 2000 wayi beekan. Lammii achi keessatti tafee jiru kana dhiira akkamatti namni isaaniif ga'uu danda'a. Lammiin kun akkamitti achi ba'uu danda'a. Kan bahee rabbi baasee qubatee kan beelaa jiru somaatii miti. Ati fayyitee bar bilisummaa kee argattee yoo teessee beelofte maatii miti. Ani bilisummaa yeroo jedhan dhugumaan waan biraatti fakkaachaa ture. Amma yeroo dhukkubsattuuf yeroo fayyaa kee tokko miti. Namni manadhaa keessa ture garuu namni manadhaa Somaalii sana keessa ture nama isa du'een gararraa isa jiruun gajjallaa nama dhiyaaf bariin beeyne nama baay'eetu jira. Wanti nu yaachisaa jiru tokko kanan akka nama tokkotti. Nama wajjin akkasitti dhoskaadhaan biddeena isaanii hannee wal nyaachisaa turretu jira. Jamaan milkeessaa kan jedhamu kana. Waraana isaanii ture naannoo sana. Gaafa uummanni keenya irraa buqqee godaanaa ture. Militarii duraan uffateeti akkasitti waraana fakkaatee uummata Oromoo kana kan bakka seenuu dhabe hunda dhoksaadhaan kan ceesisaa ture mucaa kana jechuudha. Achi keessatti cuqqaalaa jiran ajjeesaa jiran dhaaduu waa jiraatu hin beekne isa dhiiseetiin dhufe. Yeroon achii bahu akka namarraa du'eetti mucaan taa'aa bu'aa ture. Mana sanarraa miilli koo fagaachuu didee sababa mucaa sanaaf jecha gochiin godhu hin jiru gaadha. Isa dhiisee deemu malee wanni biraan hin jiru. Akkasittiin biraa deemu. Ni jiran ijoollee baay'eetu jira. Ijoollee daa'ima, ijoollee xixiqqoo. Ka maqaa himachuu hin beekne kaabamuudhaan himatameetu jira. Ka garatti deemu hin beekne kan Hargeysa irraa dhufe, kan Jibuutii irraa dhufe, kan Somaalilaand irraa kan dhufe. Magaaluma sana keessatti qabeenya horattee tujjaartee ijoollee maallaqa qabaattee achi keessa jirtu kan raasaamanii mulluq godhanii jechuudha manadhaa sana keessatti. Ganama deemii fidi maallaqa hangana. Galgal garbaasan bilbili warra keetti maallaqa hangana galchi jedhe himi. 15,000, 25,000, 30,000, 50,000 akkasitti irraa nyaatanii xuuxanii amata 4 amata 5 itti murteessanii achi keessa gangalachaa jirtu jira. Obboleessi koo jalqaba irratti maal jedhe yeroo asoo dhugumaan namni manadhaa sana keessa amata 2 ture addunyaa kanarra bahee ni jiraata jechuun baay'ee yaachisaadha jedha. Amata 2 dhiisi halkan 2 namni mana Somaalee sana keessa hidhaa sana keessa ture namummaa isaa dhugumaan fayyaa ni qabaayii jedhanii yaaduun akka jabaadha. Amman bazabazaan asaa gisee gari halkan ciisee jechuudha. Warra keenya hanga isaan ribaan akaasan takkatti. Haala kana haalli ture. Kanaaf namni maal jettame uummataa waan jettu. Ati ammas qaama mootummaa waan taateef qaama mootummaatiinis waan jettame fakkeenyaaf mootummaa naannoo Oromiyaatii wanni jettee yoo jiraatti. Ani dhugumaan wanta jechuu barbaadu jalqaba irratti rabbiin haa galatu uummata kana wajjin haala kanaanis haa ta'u karaa adda addaatiin uummata afaan Oromoo dubbatu kanatti rabbiis achi keessaa baasee ittiin uummata kanaa rabbi galanni guddaan haa galu. Dabalata keessanillee wajjin. Uummanni keenya garuu waan inni hubachuu qaban akka dhaamsaatti kanaan himuuf Somaaleen waan inni nurra geessisaa ture sun Somaalee keessaa gosa jira nama jira gochatu jira dhaamsatu cinaa jira. Dhaamsi cinaa dhaabbatee uummata keenya ficcisiisaa jiru kun ifatti ba'uu danda'u qaba seeraatti dhiyaachuu danda'u qabaadha kanan jedhu. Mootummaa Oromiyaadhaaf akka assaayimentii ta'atis haa ta'u akka odeeffannootti waan hin himuu danda'uuf uummata keenya kan nyaachisaa jiru qaamatu jira. Qaama nuti ijaan argaa turreetu jira. Sigaltee fiilmii dalagamaa jirutu jira uummata Oromoo irratti. Somaaleen ol godhatee Oromoo ajjeesuu dhiisiitii Oromoo wajjin jecha tokko jechuun barbaadu. Kan wajjin xuuxamaa ture, kan wajjin hacuucamaa ture, kan dhiiga isaa dabarsaa ture, kan lubbuun isaallee darba nama baay'eetu jira isaanuma keessa. Kanaafuu uummata keenyaan waan inni jechuu barbaadu uummanni keenya dogoggoruu hin qabu arrasaanan boorus. Somaaliitu nu buqqisee, Somaaliitu nu ajjeesee, Somaalee keessa nama jira. Somaalee keessa tokko bulchiinsa pireezidaantichaa gosa isaa warra ta'e. Ri'ii Ogaaden Abdullee warra jedhaman sun dhiibbaa guddaa uummata keenya irra kan isaan geessaa turan.
Maqaa pirezidaantii sanaan kan daldalu isaaf jecha nama jiraatu jira. Of jiraachisuudhaaf biyyi karaa dura ni beeyna. Moggaarra jirti. Waan fedhan wal galfatan, waan fedhan as fidatan, waan fedhan karaarraa uummata keenya kanarraa saaman akka barbaadan godhan. Uummata keenya kanarratti dhiibbaa hacuuccaa guddaa kan gochaa jiru namatu jira. Nama kana immoo mootummaan Oromiyaa irratti mari'atee qaama biyya kana bulchu wajjin irra walii galee mana hidhaa sana dura arguu ija. Manni hidhaa nuti yaamnu Habaanaa, Amiiraa, Jeel Ogaaden, Yeelkaa guddoo kan amma ijoolleen kun yaaman kan ani yaamu kan nuti keessatti hidhamne kan Sheek Jamaal keessatti hidhamne. Manneen hidhaa kana mootummaan Oromiyaa qaama federaalaa wajjin tahee hojii guddaa fudhatee uummata keenyatti jiru san deemee daawwachuudha. Baasullee yoo dadhabe ijaan arguudha qaba. Jari garuu nama agarsiisan dhugaadha. Harree beeluutu dhufa yoo jedhan karamaarraa irratti dhaamsi makkeellaan ni cufata. Dhaamsi mana hidhaadhaaf ni darba. Achi booda Oromoon jiru eessa seena boolla kaan boolla seenu jira kaan fuudhaniiti bakka biraa geessan waluun agartu. Tooftaan itti uummanni sun itti bahuu danda'u nama 61 isaan kan akka tasaa ta'ee bahe. Kunuu kadhos kaadhaan namni jiru immoo nama 2000 wayi. Isa kana mootummaan Oromiyaadha akka assaamentiitti fudhatee katti deemu qabu lammisaaf kara fedheen federaalaa naa dhaqu fedhu samii gubbaa naa dhaqu haalli mijaa'ee fi uummanni keenya kun ifatti bahuu danda'u qabu obboleessu. Lammi dhaabbatee buqqa'ee karaarra jiruuf boonya nutarra. Du'aaf jireenya gidduu nama jirutu jira achi keessa. Dhiyaaf barii lafaa kan hin beekne. Isa kanarratti hojjechuu danda'u qaba mootummaan Oromiyaa. Inni biraa immoo lammii keenyaaf wanta hin dhaamu lammiin kun nurraa dhalatan gosa keenya ni beekna qaama keenya nurraa buqqaan walumaan kuushi nuti akka wal nyaannuu fi akka wal ficcisiisnu unumoo kan walitti kakaase qaamatu jira. Somaalee jechuun qabnu masirratti dhaamsa ni qabu. Dhaamni cinaa dhaabbatu ni jira gaaddidduu guddichi kan hin argamne ammallee taanaan keessi koo kan na keessa naanna'ee na tumaa jiran isa sani ni jira ni beekna wal beekna. Qaama fakkeessee biyya kana bulchaa ture qaama fakkeessee Oromoo nyaachaa ture qaama fakkeessee har'as illee nu nyaachaa jirutu jira. Anammoo dhaamsa gabaabaan mootummaa naannoo Oromiyaatiin jiru yoo jiraatu taate warri baqachiisanii fidan biyyeellee nyaatu ni jiraata. Warri chirraa bahee dhukkubsatee mana hakimaa jiraatullee ni jiraata. Obboleeyyan keenya warra nama mana hidhaa warra Ogaadensan keessatti azabamaa jiru san haruma dandeemeen haruma wanni karaa dheeraa eegalinsi tarkaanfii takka yoo jala deemtanii hordoftan hunu arraa'u namni 60 takka nuu bahee warra hafees nuu baaftaniin jaa kadabara irratti galatoomaa isiniin jecha wanni kun haa isin yaachisuu hin jaan nama qaama mootummaati juu hundaanu waan na dhageeffattaniif waan nu daawwattaniif galatoomaan isiniin jaa.